አቋቋሙ ራሱ ማለት ነው። እኔ ማለት አቋቋሙን እስኪውት ልጅቷ ጋር ማለት ተለጥፏል። ልጅቷ ጋር ሀው ያለችው የት ነው? እዛ ጋር ነው እንግዲህ ላስረዳሽ መጀመሪያ ከረገች Guys, waanuma ajaa'ibatu taati jira. Egaa sammuna kanaan gara social media irra hin turre wanta taati jiru hin argine jechuudha. Viidiyoo har'a sumayyaan lakkiste gaafa laalee jedhu lakkaa dudduuba isaa viidiyoon bobborcamaatu jira. Seedoon egaa caatii qaamuu irra ga'eera. Niitiin intalittii ishee dura mucaa ilmoo isaaf dhalte jedhan sana faana caatii qaamatii akka jirudha kan ishiin dubbataatii jirtu. Egaa sumayyaatu deebi'eetii natti yookiin immoo ilmoo koo argisiisa yookiin na bira dhufa jettee caatii qaamuu dhiistee otoo marziirree dhuddee ani bakka ati jirtu garagalee hin ilaalu sittillee hin araaramu maqaa keellee hin dha'u akka barbaadde ta'ii jechaaniti jechuudha. Sumayyaan kan jirtu ajaa'iba baay'ee tokko waan ulfaatudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam ooltan akkam jirtu fayyaa qabdu ani fayyaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo dhaamsa sumayyaan Saidoodhaaf dabarsitee egaa hundi keenya dhaggeeffanneetii jirra jechuudha. Akkasuma immoo egaa hawwii wajjiniinis akka wal lolaatii jiranidha kan argisiisatii jiru. Hawwiin Saidoo akkamitti intalittii faana caatii qamaataa akkamitti ruumii keessatti waliin jiraattu wal shakashaktanii kaatanii maarroodha kan isheen jechaanii jirtu akka isheen jettuun ergaa wal shakashaktanii kaataniin booddee dhiqannaa deemtanii waan akkasiitiin isheen jechaanii jirtu. Safuudha rabbi namaa baasu. Saidoon bakka amma kana waan akkanaa keessa galee akka malee babbadee yani garuu ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf akkas dhugaadhuma taananii waan baay'ee ulfaatudha jechuudha. Rabbi isatti araaramu. Egaa sumayyaan immoo ani osoon hawwii ta'ee cal jedhee isan ilaalu agana dubbii aga kanaatiyyuu waan isa dhiisu miti aga kanaaniyyuu jechaati kan isheen jirtu. Egaa sumayyaan akka haallichi fakkaatutti hawwiirra dhuftee akka lolaatii jirtu. Hawwiin waan fe'ellee taatu haadha manaa kooti jedheeti miidiyaatti beeksiseetii jira. Akkamitti ishee bira dhaabatee akkasittiin intalittii irra goree raawwatee haasaa qoyisitti sin beeksisaa maal akkamitti jedhaanii akkamitti haadha manaa isaatiif bakka dhabaa. Waggaa tokko keessatti dubartoota meeqa fuudhetii jira. Odoodhuma inni iyyuu kana booda odoo waan fedheeyyuu jedhee kan ishee faana miti abbaa manaa ishee wajjiniin taa'ee qama'ee abbaa manaa ishee fidee waanuma barbaade naa jedhee ani kanaan booda Saidootti waanan araaramu miti karaa Saidoon irra deemirra waanan deemu mitiidha kan isheen jechaatii jirtu akkuma dhaggeeffannetti. Egaa waan baay'ee ulfaatudha dhugaa dubbachuudhaafi. Isuma dhugaa dubbachuu fedhe Saidoon balleessarra waan jiru fakkaata. Viidiyoo isaa jalqabaarra egaa yerootti bakkeetti caatii qama'anii gallakkisanii ani dhaggeeffanne cubbuudha dhugaa soba dubbachuun jechuudha. Inni kan sumayyaa kana qofaan dhaggeeffadhe. Bargat viidiyoo isaanii argeetiin jira amma. Egaa sammuna kanaanis biizii ta'eetiin ture baay'ee akkuma argitanitti. Toorarra hin turre waan ta'eef homaa hin argine waan tokko waan qubarraa qabu tokko qabu garuu viidiyoo sumayyaa ammaa kan dhaggeeffadhetti egaa akka Saidoo fi intalittiin wajjiniin caatii qama'anii mana hoteela garaagaraatirra wajjin deemaniiti kan odeessaa irra ni gaa'e sagalee irraa akka itti odeeffannetti yookiin immoo akka itti dhageenyetti. Wanni kun waan baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Saidoon dhugaadhumaan kana dura ilmoon irraa intalittiin dhalte suni kan Saidooti jedhanii hanga shakkiin keessa namaatti uumamuttidha kan yaadamaatii jiru. Maaliifin akkamitti hoteela irratti yookiin immoo hoteela keessa wajjiniin turuu danda'e akkamitti mana caatii jechuun namoota tokko tokkoo fi miira kakaasa namoonni tokko tokko immoo akka miira isaanii to'achuudhaaf miirri isaanii akka wantoota garaagaraa irratti hin kufnee fi caatii qaamuu danda'u. Ammas deemisee tokko tokko immoo miira isaanii kan ho'isu jira jechuudha. Miira isaanii kan kakaasu fedhii qaama isaanii keessa jiru kan ho'isu ni jira jechuudha. Namoonni tokko tokko haamilee akkuma namaatitti wanti hundinuuyyuu akkuma namaatitti jechuudha. Kanaafiyyuu
wanni kun waan baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi jarri kun sababa maaliitiif caatii kana wajjin qama'uu danda'anii maal sababeeffataniiti egaa akkasuma yaan dubbattutti sababa kan koo anaan sababeeffattee raawwattee waan gootu hundumaa hoteelarra deemtee bakka barbaadde dhattee anaan sababeeffattee waan tokko hin godhine waan barbaadde ta'uu yoo barbaadde waan barbaadde gochuu barbaadde ofii keetiin ofuma keetiin waan barbaadde waan gochuu barbaadde sana godhi malee anaan maqaana dhahattee anaan sababeeffattee waanuma tokkoyyuu hin godhin jechaanitidha kan isheen turte. Sababni isheen kana jettee fi egaa Sumayyaan ilmoo koo akkanatti argisiistuu fi yookiin immoo ilmoo koo natti argisiisuu dhabdee sababa kanaafan akkas ta'e waan jedheetii jiru fakkaata jechuudha gaafa ilaallu wanta isheen akkas jetteef isiniin jira kaa'e. So kanaaf iyyuu jechuudha wanni kun waan baay'ee tokko ulfaatudha waan baay'ee saalfii guddaa keessa nama galchudha. Kanaaf seedoon balleessa guddaa qaban jedhaan akka kan kootitti dhugumaan dhugaatiin intala kana faana hoteela qabatee bulee akkasuma immoo caatii mana caatii dhaqee caatii wajjin qama'ee akkas dubbiin kun waanuma dhugaatee akkasittiin irraa argame taanani waan baay'ee tokko ulfaatudha jechuudha. Seedoon bakka sammuudhuma isaallee keessuma isaallee of eeguu dadhabee jennee yeroo itti yaannutu jira. Maaliifiin egaa akka jettutti amma Sumayyaan amma inni haadha manaa isaatiifuu haadha manaa isaa jechuun ishee osoo hin taane hawwiidhumaafiyyuu bakka hin qabu. Isheedhumaafiyyuu bakka hin qabu. Ammumayyuu immoo yeroo itti arginutti intalitti faana walitti laxxafamanii walirraa gargar ba'aatii hin jirani. Hawwiin kan jirtu biyya tokko irraa intalittii fi inni kan jiran biyya tokko irraa. Kanaafiyyuu inni gara intalittii jira malee gara hawwiitiyyuu hin jiru. Waan fedhes ta'u immoo waan fedhes yoo ta'e hawwiin haadha manaa kooti jedhee miidiyaa irratti beeksiseetii jira. Miidiyaa muluun hawwiin haadha manaasaa ta'uudhaan isa beeku. Amma immoo gaafa wanni kun ta'u gaafa wanni kun uumamu maal jedhama kan jettu baay'ee tokko saalfattee jechuudha. Sumayyaan kan dubbataatii jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf haalichi isheen itti dubbataa jirtu waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Maaliifiin itti saalfadheen jira aniyyuu jettee aniyyuu itti saalfadheen jira abbaa ilmoo kootiti. Gaafa inni iddoo hin taanetti argamu gaafa maqaan hin taane isarra kaayamu ilmoon kan koo kun boru maalaan jetti boru maalaan jedhaani maalaan ibsaa fi ilmoon kan koo gaafa waan kana argitee na gaafatte maalaan dubbadha kan jettu dubbataatii jirti jechuudha. Maaliifin itti saalfatteetii jirti jechuudha. Isheen baay'ee tokko itti saalfatteetii jirti gocha isaa kanarratti hojii isaa kanarratti hedduu tokko saalfatteetii jirti. Kanaaf seedoon dhugaa dubbachuudhaaf balleessa guddaa akka qabu argaatii jirra. Maaliifin haadha manaa namaa erga taate erga dhimma irraa hin qabaanne erga ilmoon duraan dhalate kan isaa hin taane sababni inni fuudhee hoteela deemuuf maalidha? Haadha manaa namaati. Sababni inni immoo har'a wajjiniin taa'ee caatii qama'uuf maalidha?